Oduu ariifachiisaa addunyaa dhiphise. Addunyaan sodaa waraanaa irraa gara raajii haaraatti ce'uuti. Waggoota dheeraaf diina walloo kan turan Ameerikaa fi Iraan waliigaltee hin eegamne tokko mallatteessuuf akka jiran maddeen amanamoon saaxilaa jiru. Baga nagaan gara chaanaalii Oromiyaa Global Tech dhuftan. Akkam jirtu hordoftoota keenya. Har'a dhimma jireenya keessanii fi dinagdeen addunyaa kallattiin tuqu tokko qabannee dhufneerra. Marii ciitii Ameerikaa fi Iraan. Waliigalteen calqabaa kun maaliif akka gabaa boba'aaf hafuura ta'ee fi dhimmi daandii galaana Hormuuz maaliif akka furmaata addunyaa ta'e gadi fageenyaan xiinxalla. Nu wajjin tura. Waggaa dheeraaf hariiroon Ameerikaa fi Iraan xaxamaa fi sodaa waraanaatiin guutame ture. Falmiin isaanii dhimmoota gurguddoo sadii irratti xiyyeeffata. Tokkoffaa sagantaa niwukileeraa Iraan, saaksiyoona cimaa Ameerikaan fi nageenya naannoo bahaa giddu galeessaati. Walitti bu'insi kun yeroo hundaa gatii boba'aan gabaa addunyaa dhiphisaa tureera. Garuu dhiyeenya kana jidduutti haalli jiru jijjiirameera. Odeeffannoon maddeen amanamoo irraa bahan akka agarsiisanitti mootummaan Ameerikaa fi Iraan waliigaltee seensa tokko irratti waliigalaniiru. Waliigaltichi waraana naannichaa dhaabuu, marii bal'aa deebisanii eegaluu, hunduma caala daandii galaana Hormuuz deebi'ee banamuu dabalata. Haa ta'u malee dhimmoota adabbii dinagdee fi dhimma niwukileerii irratti mariin dabalataa ammallee akka barbaachisu ibsameera. Daandii galaana Hormuuz maaliif barbaachisaa? Daandiin galaana Hormuuz jechuun ujummoo dhiiga dinagdee addunyaati. Boba'aan addunyaa keessaa dhibbeentaa baay'een karaa kanaan darba. Yoo cufame gatiin boba'aa addunyaa dachaadhaan ol ka'ee jireenya rakkisa. Yoo baname immoo gabaan addunyaa tasgabbaa'uu danda'a. Sababa waliigaltee kanaatiin gabaan addunyaa deebii ariifataa kenneera. Gatiin boba'aa gadi bu'uu calqabeera. Gabaan aksiyoonaa biyyoota hedduu keessatti ol ka'eera. Waliigalteen kun yoo milkanaa'e gatiin boba'aa ni tasgabbaa'a. Daldalli addunyaa ni fooyya'a. Nageenyi baha giddu galeessaa ni cimaa. Yoo fashalaa'e dhiphinni siyaasaa ni ka'a. Gatiin boba'aa garmalee ol ka'a. Gabaan addunyaa jeequmsa keessa seena. Akkuma yeroo kanaan dura argaa turre jechaadha. Ogeeyyiin siyaasaa fi nageenya akka jedhanitti waliigalteen kun kan calqabaa gaariidha. Calqaba gaariidha malee furmaata guutuu miti. Yoo mariin kun guutummaatti milkaa'e gatiin boba'aa ni tasgabbaa'a. Daldalli addunyaa ni fooyya'a. Nageenyi bahaa giddu galeessaanis ni cimaa. Garuu yoo mariin kun fashalaa'e dhiphinni siyaasaa deebi'ee ka'uu, gatiin zayitii ol ka'uu yookaan gatiin boba'aa ol ka'uu fi gabaan addunyaa jeequmsa keessa seenuu danda'a. Kanaaf mariin Ameerikaa fi Iraan dhimma biyya lamaanii qofa osoo hin taane dhimma diinagdee fi nageenya addunyaa mara ta'eera. Isin maal yaaddu? Mariin kun nageenya yeroo dheeraa fiduu danda'a? Yaada keessan koomentii keessatti nuuf barreessaa. Viidiyoo kana yoo jaalattan like, share godhaa. Akkasumas chaanaalii Oromiyaa Global Tech subscribe gochuu hin dagatina. Galatooma. Oromiyaa Global Tech teknooloojii fi odeeffannoo addunyaa afaan Oromootiin isiniif dhiyeessina.